walirraa fagaatanii jiraachuu kana akkamiin ilaaltameeti atii fi Yaasiin walirraa fagaatanii yeroo akkanatti jiraattan amma yeroo ammaa tanatti? Wallahi jireenya walirraa fagaannee jiraachuudha akka malatti ilaala hin bareedu. Maaliif keessaafuu namni ilma dhiiraa tokko qabu akka fedhe yoo ta'u walirraa fageenya keenya yoo obsinellee ilma dhiiraa takka namni qabu silaa ilmi dhiiraa abbummaa yoo guddise tola hedduu nama darara. Jireenya walirraa jaarsa jaartii walirraa fagaatanii jiraachuun hin tolu. Rabbi inshallah wal bira nu adeebisu ni ulfaata wallahi laazim walirraa fagaatanii jiraachuun dhugumaan ima duraan osoo inni jiru yoo inni deeme haa inni ulfaatu bas ni jiraami takkumaan sehee jijjiirama finnaan sehee laakiin yoo nama wal bira jiru sana irra wayyaadha jireenya adda addaa ni ulfaata wallahi. Saniifuu jireenyi kophaa hedduu ulfaataa jechuudha. Keessaafuu nama ilmoo qabuutti. Nama ilmoo qabuutti keessaafuu ilmoo dhiiraa nama qabuutti abbaa hojii gabbuu fedha abbaa hojii taphachuu fedha amma eega sana wallahi duraan Yaasiin rifeensa manatti irraa cira warafaa dhaqee eeggatee eega asrii sa'a 9 manarraa bahee halkanirraa sa'a 3 dhufee jechuudha rifeensa ciratee sana hedduu wallahi xiqqisho malee boo'uun galee eega ganama bahee galgala galuu isaa silaa Yaasiin irraa cira kubbaa hojii taphataa ispoortii hojii godhaa bas bakka guddaa wanni Yaasiin hedduu yeroo hundaa yaadachiisa haanusuma wallahi yeroo isa tume kana silaa inni jiraate inni waan balleessu abbaa hojii deemaa bas Yaasiin onni yaadachiisa irra guddaa haanusuma wallahi rabbi dafee na galchu. Rabbi wal bira isin fidee jiruu gaarii bareedduu isin haa jiraachisu inshallah. Abshirni dhufa. Tole mee Yaasiin qiyya garaagarummaan gaafa Ummu Khaanus bira jirtuu fi ammaadhaa akkamiin si biratti yoo? Egaa garaagarummaan hedduutu jira. Fakkeenyaaf ammaan tana sila wal bira jiran amma iraataa nyaaddeetiin jira. Amma hanga sagantaa waraabuu jiru kana iraata nyaanna hanga amma kan lammataa garaagarummaa hedduutu jira. Haa ta'u garuu okay. Atau kawai dunia masih uffata fa marre fi masih ka jollu mateetu jolle duraan wajjin taphachuu turte san gizee irraa fagaatte hedduu takka yaadda saniifuu garaagarummaa hedduu jira jechuudha. Ulfaadhu. Ummu Khaanus waan lama waan Yaasiin irraa jaalattu waan lama waan Yaasiin irraa jibbitu waan lama immoo waan osoo Yaasiin qiyya kun naaf sirreeffate jettee yaaddu nuuf himi. Ummu Khaanus wala matani raja wala matani raja wala masila osoo sirreeffate jee yaadu. Kas. Wala matani rajibu tani rajibu malin rajibu okay waan rajaalattu lama waan rajibu wani rajaaladdu giziare dafee jecha namaan hin jiru مثلا nama gizeen aare dafeetiin aara gizeen aare sanis waan garaa xiyyaa hunda dafeetiin baafadha Yaasiin garuu duraan gizee aare namaan ni jaa garuu amma gizee aare ni obsa dafee jecha namaa deebisuu dhabuu isaa waliin irraa jaaladhu takka tana lammaffaa ammaas gizee nama tokko jibbe fakkeessuu dhabuu isaa nama kana yoo jibbe dhugumaan jibba yoo nama jaalate sirruman nama jaalata hin fakkeessu jechuudha. Ammaas garatti waan qabatu waan namaan jechuu fedhe takka afaanuma irra dafee namaan jaa lameen tanaan irraa jaaladha. Sirreessuu immoo ta sirreessuudha takkaffaa ta sirreessuu qabu. Himi sodaatini carraa kana itti fayyadami. Carraa kana gaa ayyee
Jiraate jira janaa dhiisuu sirreessa taakka jee. Taakka.